Sababa keetti jaalallee qabachuu hin dandeenye. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu nama bashannansiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Qopheessuuf qindeessuun hanga xumuraatti si waliin kanan turu anis gammachiis Tashoomeedha. Wanti hundumtuu waan gaarii fi wanti ta'u hunduu sababii qabaa jechama jedhu dhageessanii ni beektu. Fageessanii yaaduun jireenya keenya keessatti nutti hin mul'atu malee argachuu dhabuu ta'uu dhiisuun keenyi keessumaa immoo dirqamaan yoo nutti ta'e jireenya keenya borii irratti waan ta'e bu'aa yookiin immoo miidhaa fidatanii dhufu. Maarriyaanis sababa malee dubbii kana ganamaan isinitti hin kaasne. Daa'ima tilmaamaan umriinsaa waggaa 7 ta'utu dubartii suupparmaarkeetii tokko keessa dhaabbattu bira dhaqee obboleettii dungoo kana naaf bitimee maallaqan ittiin dungoo bitadhu hin qabu jedhee gaafataani. Yeroo kanatti dubartiin kun maatiin kee eessa deemaniiru maaliif manaa baatee ati ijoolleedhaa haa ta'uutii garuu hodhu siifan bitaa dafii gara maatii keetti deebi'ii jettee yeroo satti dubbattu daa'imni kun ani maatiin qabu har'a silaa guyyaa dhalootaa abbaa kiyyadhaa abbaan koo dungoo bifa kanaa hedduu jaallataa isaaf deemeen kennaa jedhee isheef deebise. Yeroo kanatti dubartiin kun dubbii daa'ima kanaa baay'ee raajessiifattee akkaa fi hanga dhugaattis waan hin fudhanneef itti kennitee innis galatoomi waan naaf kenniteef jedhee erga deebisee fi booda fudhatee deeme. Sanaan booddee isheenis kennaa bituuf gara suupparmaarkeetii kanaa waan dhufteef kennaa barbaaddu bitattee bakka reeffa abbaan manaa ishee du'ee jirutti kennaa sana kennuu ni deemti. Akka carraa ta'ee abbaan manaa ishee guyyaan dhalootaa isaa har'a ture. Haa ta'uutii garuu baatiiwwan muraasa dura daa'imallee ishee waliin otoo hin godhatiin dhukkubsatee addunyaa kanarraatii darbe. Bakka kana deemtee boo'aa otoo jirtuuti. Ija ishee ol qabdee yeroo ilaaltu dungoo ni argiti. Dungoon kun kan sila daa'ima xiqqishuu sanaaf bitte waliin wal fakkaataadha. Sirriittis abbaan manaa ishee dungoo boca akka kanaa ni jaallata ture. Guyyaa dhaloota isaa yeroo hundaa otoon ibsachiin hin oolu. Maarree battaluma naatee dhuguma daa'ima kanatu fidee bakka kana kaa'e moo raajii maaliitu uumame? Daa'imni kun abbaa kiyyaaf hin kenna kan jedhe abbaan manaan koo daa'ima kanaaf abbaa isaa ta'eeti moo bakka inni jiru barbaadeen argachuun qaba jettee gara manaatti deebi'uun dubartiin kun haadha isheetti himti. Yeroo kanatti haati ishee lakkii abjootaa jirtaa yaantala koo yookiin immoo seexanatu si dogongorsiisee sitti fakkaateetu malee daa'ima xiqqoo daandiirra jiraattus magaala guddaa haga kanaa keessaa maqaa kan hin beekne warra isaa kan hin beekne akkamitti argachuu dandeessaa jettee deebistiifi. Yeroo kanatti dubartiin kun abdiin kutu jettee daa'ima kana ganamaa fi galgala barbaaduu eegalti. Torbee tokko booddees bakka guddifachaa daa'immaniitii daa'ima kana ni argite. Daa'imni kunis akkuma ishee argeen ati dubartii yeroo darbe dungoo naaf kennitedha miti ammallee galatoomii abbaa kiyyaaf geesseen kennee fi guyyaa dhaloota isaa ture jedhee daa'imni kun ariitiidhaan itti maramee dubbisee jecha kana sitti dubbate. Dubartiin kun ammas ajaa'ibsiifamuun abbaan kee ni du'eeraayee jettee ni gaafatti. Yeroo kanatti daa'imni kunis eeyyeen baatiiwwan muraasa dura du'ee innis eeyyeen abbaan kiyya baatiiwwan muraasa dura addunyaa kanarraa boqotee jedhee deebiseefi maqaan isaa eenyu jettee yeroo gaafattuuni abaludha jedhee maqaa abbaa manaa isheetti dubbate. Yeroo kanatti dubartiin kun baay'ee naate. Yoomidha bakka kana kan si fide haati kee eessa jirti jettee yeroo gaafattuuni daa'imni kunis dubartii kanaaf haati kiyya na deessee waggaa 2tti addunyaa kanarraatii boqotte ergasii abbaan kiyya fuudhuu barbaadus haa ta'uutii garuu sababa anaan qabuuf dubartoonni tole jedhanii itti heerumuu didan
booddee irratti ati anaaf ba'aa natti taatee umrii kanatti sababa keetti miidhamaan jira. Kanaaf har'aa kaasiitii bakka kana jiraadhu, dhufeen nan si gargaara, dubartii gara biraa fuudheen waliin hin jiraadha naan jedhee deebisee fi yeroo kanatti dubartiin kun baay'ee naatee baay'ees gadditee bakkuma kanatti wantoota tokko erga bibbittee fi booda daa'ima abbaa manaa ishee jechuun daa'ima isheedhaatii gara awwaalcha abbaa manaa ishee deemuun yaa abbaa manaa koo ati laphee gaarii qabdaa, oolmaatii naaf oolte, jireenyan si waliin jiraadhe yoomiyyuu dagachuu hin danda'u, lubbuun koosiitiin boqonnaa guddaa argattee turte, haa ta'uutii garuu duuti siitiin anarraa fudhattee fakkeenya kee kan si fakkaatu daa'ima kee argachuu kootti baay'ee gammadeera, haa ta'uutii garuu maaliif na dhoksitee, maal ta'a ija kee si waliinan guddiseeran ta'ee kunoo har'a sirraa daa'ima tokko illee hin arganne jedheen gaddaan jira mitii. Yeroo ma dhukkubsattullee tarii yoon du'eef dhala qaba jettee natti nimtuu jettee gadditee haadha isheetti shimtee erga amansiistee booda hojii mataa ishee waan qabduuf daa'ima sana ofitti fudhachuu ofiif guddisuu murteessitee gara buufata guddifachaa daa'immaniitti guyyaama sana deebitees daa'ima sana waamtee guyyaa barii magaalatti si fudheen si bashannansiisaa jechuun foormii guddifachaa erga guuttee booda gara mana isheetti deebitee bultees gara oolmaa guddifachaa daa'immanii kanaa deemuun fudhattee baatee mana ishee daa'ima kana yeroo argisiistu daa'imni kunis baay'ee gammadee guyyaa boqonnaa koo asittin dabarsa jechuudhaayii jedhee yeroo gaafatu dubartiin kun lakkii hodhu suuraa kana ilaali jettee abbaa isaa waliin suuraawwan kaate yeroo jaalalaa yeroo gaa'elaa qaban turan itti argisiiste. Yeroo kanatti daa'imni kun haati manaan abbaa koo si'idha jechuudha, si'iif jedheetii edaa abbaan koo bakka sana na kan nageesse jedhee gaafateeni. Yeroo kanatti dubartiin kun bakka ishees bakka abbaa manaa ishees buutee dhiifama guddaa nuuf godhii, abbaan kee daa'ima akka qabu natti himnee otuu daa'ima nan qaba naan jedheera ta'ee dura hariiroon keenyis itti fufuu dhiisuu ni danda'a ture. Nuti namni dhala qabna jennee yoo walitti dubbanne wal jaallachuurra wal jibbuu, walitti dhiyaachuurra walirraa fagaachuutu filannoo nutti ta'a. Har'a garuu waan abbaan kee siitiin naaf qabuuf ati anaafillee dhala koodha. Har'aa kaastee mana kana keessa ana waliin jiraattaa, kutaan kun meeshaawwan kunniin kan keetii jettee daa'ima sarpiraayis gootee. Gammachuu daa'imni kuni gammade kana jedheen jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u. Baay'ee tokko gammadee baguman guyyaa sana dungoo akka ati naa bittuuf sin gaafadhee edaa Waaqayyo guyyaa sana bakka sana kan na fide siitiin haadha koo anaaf kennuu fi ulfaadhoo galatoomii jedhee haadha isaa waliin jiraachuu eegalee. Haati isaas akka ilma isheetti akka dhala isheetti akka guddisaa isa waliin jiraattu itti himtee jireenyatti fufanii waa malee waan ta'u waan hundumtuu waan gaarii fi jedhanii kan dubbatanis kanaafi. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa kanarraa waa akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Kan dhalate dhalumaa, dhalaaf jennee wal jibbina, haa ta'uutii garuu qabeenyi qaaliin lafa kanarraa dhalaa. Namni kuni du'us dhalli isaa garuu dhala ta'ee fi deebisee maqaa isaa yaadachiise. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun na deeggaraa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.